loltuu waboo karaa nagaa filatee ajjeefamee fi aartist Hacaaluu Hundeessaa torbanoota wal fakkaataa keessa. Inumaayyuu torban Hacaaluu osoo jedhamee torbanuma Hacaaluu kana keessas qabsoof manaa ba'ee egeree Oromiyaa bilisummaa taasisuuf falmachaa kan ture torban Hacaaluun kan biraanis itti dhabamedha. Addunyaa kanarratti namoota baay'eetu uumama. Garuu kan Oromiyaa asxaan kabaja galmeen seenaa yaadatee siidaan yaadannoo dhaabbateef kan onnee uummataasaa keessatti galma seenee ijaarratee muraasa. Qabsoo Oromoo keessatti walleen rasaasaa weellisaan loltuudha. Lollammoo aarsaa qaba. Aarsaanis goota qaba. Yaadaa fi yeedaloon tooftaa lolaati. Goonni wallee warraaqsa keessatti aarsaatee Hacaaluu Hundeessaa tokkicha kakumaa gadameessa Amboo keessaa bahedha. Weellisaa weeddisiise goonni geeraree geerarsiise akka lakkoobsa Habashaa bara 1995 Karchallee Amboo seenee bara 2000 bahee nama bara 2001 albama sanyii mootii jedhuun uummata Oromootiin wal bare. Bara 2013 waa'ee keenyaan bara 2015 sirba qeenxee gurra jabaatti horate maalan jira bara 2017 jirraa dhuma bara 2017 geerarsa Samaaloo bara 2019 geerarsa Adawaa bara 2020 kan ajjeefame Hacaaluu Hundeessaati. Jechoota walleesaatiin daggala gabrummaa gubee yeedaloo isaatiin daadhii bilisummaa saba onachiises. Waxabajji 29 2020 wiixata galgala akka lakkoobsa Itoophiyaatti sa'aatii 3 walakkaa booddee ture. Oduun dhageetti gurra Oromootiif hin tolle kan handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Aqaaqii bakka addaa koondoominiimii Galaan jedhu irraa gurra uummataa buute. Gootichi mallattoo diddaa gabrummaa sagalee warraaqsa uummata Oromoo ilmaan dachee Oromiyaa biqilchite aartist Hacaaluu Hundeessaa boonsaatu rasaasaan dhahame. Xinnaa guddaan amanuu dadhabee battalumatti dachiin Oromiyaa hundi naasuun shillim jette. Rasaasaan rukutamuu isaatiin osoo uummanni turtii daqiiqaa muraasa booda gadda caalu Oromiyaa dhuunfate. Oduu aartist Hacaaluu Hundeessaan lubbuun darbe jedhu guutummaa addunyaa labdee xinnaa guddaa akka maraatu uffata baafachiiftee darbite. Seenaa ce'umsa Itoophiyaa bara 2018 keessatti baatii waxabajjii Itoophiyaa keessatti taateewwan jajjaboo galmeessuunis beekamti. Waxabajji bara 2018 haleellaa boombii addabaabaayii masqalaa. Waxabajji bara 2019 ajjechaa hogganoota waraana Itoophiyaa fi bulchitoota naannoo Amaaraa. Waxabajji bara 2020 immoo gaaza qabsoo Oromoo mallattoo warraaqsa gaachana qabsoo uummata Oromoo abbaa wallee warraaqsa qabsaa mirga cunqurfamtootaaf falmaa mirga namummaa jettee kan addunyaa ragaa baateef aartist Hacaaluu kan itti dhabamedha. Aartist Hacaaluun Finfinnee gubbaa dhaabbatee Oromoo yaa abbaa shaanqoo yaa abbaa daamaa abbaa daalee farda kee kaafadhu loli 4 kiloof situ aane jedhee sirbus carroomee Finfinnee keessatti hin awwaalamne. Fedhiin uummata Oromoo Hacaaluun gaggeessaa gootaan godhamee fi Finfinnee keessatti akka awwaalamudha. Garuu hin taane ajjechaan siyaasaa aartist Hacaaluu Hundeessaa galaafate cancala siyaasaa biraa baatee dhufe. Manni murtii shakkamtuu ajjechaa aartist Hacaaluu Hundeessaa Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu sadaasa 18 2021 immoo murteessuunsaa ni yaadatama. Namni aartist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesan jechuun abbaan alangaa himate keessaa Xilaa'uun Yaamii hidhaa umurii guutuu, Kabbadaa Gammachuu hidhaa ganna 18, Abdii Alamaayyoo hidhaa ja'a fi Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu murteeffame yennaa sana. Murtee dabaati. Murtee iftoomina hin qabne murtee haqa aartist Hacaaluu Hundeessaa awwaaluu jedhamuun murtiin kun qeeqamaas tureera. Aartist Hacaaluun garma balkomeetii hamma addabaabaayii warraaqsaatti Amboo hamma Waashingtan DC'tti geeraree dhaloota jaalalaan boojee waa'ee obsa Oromoo yemmuu geeraru yaalli hamma dandeenyu kana caalaa maal hagoonu xinnaas gabbarri guddaa akka wajjin bubbulluuf Oromoon Itoophiyaa waliin buluuf nageenya lallabeen nagayyaan bahee galuuf cunqursaa sirnoota hundaa danda'ee jiraataa turuusaas akeeke. Sa'aa kennaa ishee burree kan Rabbiif kennine elmatan bara meeqa nu galchuu didan malee. Itoophiyaan Oromiyaa elmataa kabajaa fi galata Oromiyaaf galchuu qabdu osoo hin galchiin barootaaf jiraataa jirti. Sirni Itoophiyaa Oromoo ajjeesaa qabeenyaa dachiin Oromiyaa biqilchiteen jiraatu aartist Hacaaluu Hundeessaa akkas jechuun itti hime. Gaafa garbummaan sabatti jabaate immoo Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjise roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse jechuun sirni Itoophiyaa Oromoo ajjeesuu raasi. Sirna Oromoo hin taane keessaa riqichaan ragaa waamaa. Riqicha Adawaa guddaa isa Finfinnee jiru namni seenaa yoo dabsees lafti seenaan jijjiiru eenyu akka isarraa ce'ee Xaaliyaanii unkuree eenyu akka paastaan gowwamee biyya gurgure eenyu akka baandaa ta'ee dhiiga dhiiraa gadi naqe har'a falmee sirreessaa seenaa karaarraa maqe jechuun seenaa Oromoo kan lallabe Hacaaluun sirni nafxanyaa seenaa namaa jijjiirus Oromoon itti dhiigee seenaa akka hin jijjiirre handhuura Oromiyaa Finfinneerra dhaabbatee geerare. Hacaaluun seenaadha. Hacaaluun jiraataadha. Waxabajji 29 guyyaa Hacaaluu Hundeessaati.